yoo yaa shamaar kafuuna warroon YouTube keessa nagaa keessanii annagaa kooti warroon beeni na baraan isiniin jedha ibsaanaan jedhanii ibsa apps channel jedhu kana subscribe gochuun like share gochuun wicina dhaabbadhaan isiniin jedha wantoota sarrakkise immoo comment irratti nuuf barreessaa gaaffii keessaniif deebii qabannee isiniif dhuma kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti viidiyoon keenya irraas immoo bilbila keessan chaarjarii akkamitti akka tursuu dandeessanii fi tokko immoo bilbilli keessan chaarjarii dafeen fixoo ta'e akka isa cala fooyya'aa ta'u akkamitti gochuu akka dandeessan dhibbatti ni hojjeta akkamitti akka gochuu dandeessan isteeppii isaa na hordofaa hanga dhumaatti isin jedha sin qofa osoo hin ta'in yeroota keessanis waan fayyaduuf viidiyoo kana share godhaa fi kunoo foon kan jettu kan ittiin bilbiltaan bilbila isa keessa seentu yeroo jalqabaaf isa keessa yeroo seentan mallattoo kana tuttu ishii kana taansee kana mallattoo urjii edda tuttanii riqicha tuttu duwwaa tuttu lama tuttu saddeet tuttu riqicha tuttu fuula kana fakkaatu isiniif baasa erga inni kana isiniif baasee isin immoo jala kanarraa kiikstaata kan jettu kanarraa isinitti mul'achaa jirti ta'e ishii filattuu jechuudha kunoo asii ishii kana asumaan nagaa isinitti dhaamadha hordoftoonni channel ibsaa apps warroon haaraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama viidiyoon kun obboleeta keessa waan gargaaruuf share gochuuf hin dagatina warroon dhugaa like xiqqoon dagatina wanta sirrakkise immoo comment irratti nu gaafadhaa gaaffiif deebii ni taasifna deebii keessan isin ilaalla bifa viidiyootiin kickstart yoon tuqe in dhaaba viidiyoo waan ta'eef asiin nagaan isinitti dhaabadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaanaaf ta'a lapheerraan isinin jaaladha obboleessa keessan ibsaadha nagaatti